Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo arraaf qabnuun isinitti hima. Waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaatti injifannoo gonfachuu beeksise. Waboon lola tibbana waraana mootummaa wajjin gaggeesseen aanaa Bulee Horaa ganda burqaa ebbala magaalaa Bulee Horaa ganda duwwaa lama iddoo addaa Dolchaa Jaamutti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa 15 ajjeesuun 9 madeessuu beeksise. Aanuma Bulee Horaatti guyyaa kaleessa waraana mootummaa ganda qilleensoo mokkonniisaa irraa gara godinaatti socho'aa jiran irratti tarkaanfii fudhateen ajajoota dabalatee waraana mootummaa 24 yoo ajjeesuu 15 ammoo madeessuu dubbi himaan waraanichaa Odaa Tarbii himaniiti jiru. Kana malees waraana zoonii kibbaa keessatti adeemsifameen meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun beeksisaniiti jiru. Haleellaa qilleensaa mootummaan Itiyoophiyaa Abunaa Gindabaratitti raawwate hordofuun nageenya hawaasaa goolamaa jiraachuun himame. Miseensi waboo Abunaa Gindabarat irraa OMN farra yaadanuuf kenne mootummaan Itiyoophiyaa lola lafootiin waboo waan ijibbaateef dirooniin uummata nagaa rukutee jira. Haleellaa qilleensaa booda hawaasni naannichaa qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'uun beelaa fi dheebuun dararamaa jiraachuu hima. Kana malees aanaa Abunaa Gindabarat gandoota akka Koonoo Doggomaa fi Doggomaa Yagotii jaaman keessatti humnoonni mootummaa qabeenya hawaasaa saamaa jiraachuun himamee jira. Miseensi waboo yaadanuuf kenne Jaal Cimsaa yookaanuu Abbaa Billiqii jaamuun beekama. Lolli godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti waraana mootummaa Bilxiginnaatiin guyyaa 4 dura Oromoota Ituu irratti gaggeeffamuu jalqabe ammaas akkuma itti fufetti jira jedhame. Jiraattonni har'a Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatan akka jaanitti lola kanaan guyyoota 3 dabran aanaa Fantaallee ganda Gaara Diimaa iddoo addaa Luugoo fi Shaamoo Tarree jaamutti lubbuun namoota 5 dabree jira jedhani. Akkasuma kanneen madaa'anis ni jiru. Namoonni hedduun immoo qe'ee fi loowwan isaanii dhiisanii baqatanii jiru jedhani. Guyyaa kaleessa waaree booda humnoonni kunneen aanichatti gara gandoota Galchaa fi Bantii jaamanitti dabruun hawaasa nagaan loon tiifachaa jiru irratti dhukaasa bananii nama tokko madeessanii jiru jiraattonni. Kana malees guyyuma kana ganda Galchaa irraa haawwan Oromoo Ituu namoonni 5 humnoota kanaan ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamuu himaniiti jiru. Mootummaan dirree waraanaa irratti injifatamee yaalii dhumaa ololatti jiraaje. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ibsa baaseen mootummaan duula bal'aa Oromiyaa irratti bane dirree waraanaatti waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhabee jiraaje. Sirni waboon injifatame kun tibba kana sagalee hoggantoota waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa dura ture burjaajii uumuuf facaasaa jiraachuu hima. Haa ta'utii garuu sagalee waliin dubbii hoggantoota olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kun kan yeroo dheeraa dura turee fi haala amma jiru kan hin ibsine ta'uu waboon ibsa baase kanaan beeksisee jira. Kana malees sirnichi akka isaaf tolutti sagalee kana mummuree burjaajii uumuuf fayyadamu ibsichi eeree hoggantoonni waraana bilisummaa Oromoo kunneen yeroo dheeraa sana duras taanaan wanti dubbatan waa'ee naamusaa irratti ejjannoo cimaa qabaachuu isaaniiti je'eeti jira. Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.